Tadraa shamarka poolis jira wallahi mucayyoo kana osoo akka tasaassu namadhaan gosoo qina ergiteeti daandii irratti arge akkiseenis mana xalabaan jira wallahi madaamiin kootas waan jettaa jettu jedhee fuudhee osoo madaamiin koon argine kilaasii kiyya keessaan galchee caamma siin qabdu waa tokko siin qabdu mucayyoo kun amaara naannoo isin himatti akka siraayyaadha naan jettee paaspooraan qabdu egaa obboleessa koo akkuma argitan sittii tana gaadduchuuf hedduu kana magadhiisti egaa waan tokko siniin jechuu barbaada obboleessa koo hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaadha ashuma harka fuunee kiftoota kabajamtoota isaanii yuutuubiis qabicha irratti argattanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqni isiniif haa baay'atu jecha egaa obboleessa koo gaafa biyya arabaa deemtanii iddoo isiniif hin taane yookiin immoo manni sun isiniif hin taane akkana jettanii paaspoortii malee gadi hin ba'inaa hin badinaa illee dhugaa dubbachuuf warroonni ala hojjetan kuni beektanii dhugaa dubbachuuf baay'ee rakkoodha waan gaarii isiniif fakkaata malee rakkoo cima ala paaspoortii ala baqa waraqata malee odoo waan mafeeyyuu isin godhanii yeroo isinitti poolisitti dhaqxee himachuu qabda malee harka kee duwwaa gadi hin baatu. Paaspoortii kee gattee jechuudha waraqaa eenyummaa keetii gattee baatee akkamitti deemtee akkamittan hojjedhaadhaaf rakkoon ammoo feeyyuu gaafa isinitti cimtee dhugaa dubbachuuf sodaata akka malee poolisii bira deemu qabdu jechuudha akkuma argaa jirtan ceetana dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisuudha ijoolleen tokko isaanii beeku akkamitti damoosa keessan ji'a ji'aan yookiin immoo ji'a takkaan damoosa ji'a takka dabarsuun sirrii miti sijjamma araboota bira qarshii keessan ji'a ji'aan fudhachuu qabdu malee hanga waggaa tokko akkamitti birat isheen paaspoortiin qabdu siifan hojjisiisa jetteeni mooksitee micattuu daa'ima miti yaa'u namoonni tokko ani beeku garuu ijoolleen akkanaa yoo jiraatan damoosa keessan oduu waan fee ta'e ji'a takkan dabarsina damoosa keessa fudhadha amma feeyyuu gaarii siniif yaataatu badduu siniif yaataatu gin damoosa keessan laazim fudhachuu qabdu jechuudha ijoolleen akkanatti akkana ta'an ijoollee baay'eedha jechuudha keessattuu biyya saawudii keessatti ijoollee baay'eedha jechuudha kanaafiyyuu ijoolleen keenya damoosa keessan osoo fudhatin ji'a dheeraan taa'ina damoosa keessan fudhadhaatoo yoo erguullee hin barbaanne walitti qabattee ji'a fudhattee ergachuu qabdaa yoo ta'u maaliifii hin beekamu aligaadha ammoo feesi jaallattu beektanii araboonni ammoo feesi jaallattu inamanina dhugaa dubbachuuf kanaafuu siin cabarbaruu jiin yoo ga'e isaan ji'a 2 3 4 godhanii siin cabarbaruu ji'a mana kanaafuu waa baay'eetu jira kanaaf osoo damoosa keessan hin fudhatin nikkis gootee hojii ishee akkaan hin qabne jechuudha ji'aan si kennuun dirqama damoosa kee ji'a 3 ji'a 4 hanga waggaa tokko akkamittan hojjedha dhugaa dubbachuuf mana hidhaa ana hojiin iyyuu dasnan jedhu dhugaa dubbachuuf jiini kiyya darbee gaafan hojjedhu iyyuu hojii hojjedhu sanna jibbisiisaa jechuudha yaa'u madaamiin kiyya gaariidha isheen nama akkanaatii naa kennitii jedhee ji'a dhufuu yetti laazim ji'a damoosa fudhattee wanti hundumtuyyuu sina siraata qaba wanti hundumtuyyuu amma fe'eeyyuu siinaatu amma fe'eeyyuu isheen amma fe'eeyyuu si jaallattu akka ilmoo ofiisitti si laaltuyyuu ati birrii keetitu biyyaa si baase malee birrii akka biyyaa baate kanaafuu birrii kiyyaa amman argadhutti ani na jaallachuu baattee dhimma isheerraan qabu jechuudha kanaafuu amma ilaala yoo madoota akka 2 boru iftaan jettu waggaa tokko bira turte caamma malee baastee alatti gattee jechuudha argitanii ilmoo namaa akka sareetitti tokko fuudhanii akkatti uniformiidhaan kan galchanitu jira hin argitu kanaafuu oduu kana argitanu gaafa shin ji'a dabarsitee isinii kennite gaafa shin ji'a dabarsitee ji'a dhufu sii kenni isheen ji'a lakkoofti isin immoo itti eenyu jechuu qabdu jechuudha bilxii ta'uu qabdu
dhugaa dubbachuuf ijoolleen haaraallee taate dhugaa dubbachuuf isaan wayya. Maaliif ji'ee eeggatu hin danda'u isaan. Ijoolleen haaraa nama dhufan gobasoota dhugaa dubbachuuf dammoota isaanii irratti jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kanarratti sirriitti jechuu qabdu. Maaliif erga nasaa hojjechuu maatii kiyyaaf nu hojjedhu galee biyya kiyya keessan taa'u foolii qilleensa biyya kiyyaa fudhachaa biyya kiyya taa'u na wayyu erga nasaa yookiin immoo alamin damoosii ishii tagalaggalu jechuudha. Kana indoo ni beektu ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf amma warroonni akkasitti amma mucayyoota akkatu jira. Saawud Arabiyaa naannoo waggaa 5 kan ishiin teessu jechuudha. Waggaa 2 seerumaan bilbilaa fi turanii seerumaan damuusa irra ergaa fi turanii jira. Sinigalee yeroo kanatti mucayyoo san waggaa 2 ishii fixattee gara biyyaatti na galchaadha gaafa ishiin jettu maal jedhanii damuusa illee sii dabalaa taa'in galanii jedhu. Okay. Erga damuusa na dabartanii anu kanuun barbaadettee mucattiin itti qaxxalattee teechi. Mucayyoon sun erga gaafa saniitii waggaa 2 fixatte maaragmaan bilbilaa turte maaragmaan maatis bilbiltee gaafatti birrii an waggaa 2 ergatte isaan boodachuma raanbattee yeroo kana hanga waggaa 7 kana mucayyoon sun bakka ishiin jirtu dhabamtee bara kana argamte jechuudha. Waggaa meeqa tagalaggalte waggaa 2 bichaa damuusa eeggatte waggaa 3 mulu natsaate jechuudha. Mana hidhaa jechuun hin danda'amu dhugaa dubbachuuf nama akkanaa bira laala. Nama gaarii sitti fakkaatanii bu'uudha bineensa argitanii dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu Arabboota inamanina amma fe'eeyyuu isin jaallatanii muudhafe isaan amanuun si shawwadu isaan shawwadamtoota dhugaa dubbachuuf. Baqa sitti siqanii baqa akka waan si jaallatanii akka waan baqa siif naanii tokkotti sitti dhiyaatu gaafa sitti dhiyaatanii jechuudha. Garuu immoo isin waan kanarratti shawwadamuu qabdan. Likkumatti qarshii isaanii yoo hojjettee argatta waan ta'eef bilaash isiin kennan yookiin immoo ati si teessisanii siif hin kennan waan ta'eef achumatti likkumatti osoo beektee akka maatiitti dhiyaata wajjin jiraata. Garuu immoo hanga ciqilee gootu agarsiisuu qabdu jechuudha waan kee. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa isin jedha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'ee mucattii kana bichaa miti ijoollee baay'eetu rakkina kana keessa jira. Waggaa 12 hojjetanii waggaa 9 hojjetanii waggaa 7 hojjetanii dhugaa dubbachuuf dhaggeeffachuun baqa baay'ee tokko sitti ulfaata. Siqilna jedhanii dhaggeeffadhe ooniin jedhu baay'ee tokko dhugaa dubbachuun nama gaddisiisa. Akkuma kiyyaa keessanii baqa biyyatanii nuu dabartii jedhanii biyyaa ba'anii biyya ormaa keessatti siqixxu mana hidhaa gaafa akkanatti dararaman baay'ee tokko ulfaata. Kanaafiyyuu sirriitti waan akkanaa kana namoota maaliif isiniif qofa osoo hin taane namoota tarii namoota akkasii keessa ijoollee amma fa'aa dhufanii ijoollee miskiinawwan hin jiraa miti isaaniif sagaleen kiyya kun isaaniif ta'uu danda'a. Isinirree si fayyaduu baatu ijoollee haaraadhaaf ni ta'a. Dhuguma dubbachuuf ani ammaa dhuguma beektanii gisee haaraa dhufan kana sodaatu jira maaltu nama keessa jira akka waan baqa humna keetiin hin hojjennee tokkotti baqa sodaatta waan ta'eef waa baay'ee sitti dhaga'amaa yeroo sanitti ati zim jetta. Yeroo kan isaan maal godhu isaanis zim jedhu. Aniyyuu Saawudii jalqaba yoon deemu biyya Arabaa kana Saawudiin deemu yeroo seettomaan beeku dhugaa dubbachuu kana. Yeroo seet baqa beektanii dammoo sarree naa kennaan jedhuuni anis waan akkanaa kana keessa darbeef nama biraatiif immoo rakkina hedduu keessa waan hin darbeef namoota akkaatti rakkatan kana yoo naan arge baqa garaan nan danda'u. Dubbachuuf baay'ee tokko baqa
anis akkanan ture baka galata rabbii bas ani rakkadhe yookiin immoo deemu sanaa erguu baataniiti miti yeroo sanitti waanan umaan beekneef waan leeleenyi hundi naan beekne umaa naan galiniif waa baay'eedha rakkinni beektanii animma yookiin miixattiin tun dura maaliif akkana taate ani murteessuun gaarii miti hanga rakkina sannamumaa akka ta'e argatu beeka waan ta'eef maal jejaan irraa fudhatin ishii maaliif akkanan godhin jechuun hin danda'an rakkina namaa abbuma santu beeka waan rakkatte jechuu dhiiste yookiin immoo doorsisuu danda'u yookiin immoo sodaachisuu danda'u hin beekamu. Kanaaf warra rakkate kan nama akkanatti rakkatee damuusa dhoowwatan maaf akkanan ta'in ishii jechuun hin danda'u sirrii miti maaliif nama rakkatee arge nama rakkina keessa jiru santu beeka waan rakkinaa jechuudha. Na akkasiin jedha obboloota koo waan hundaaf iyyuu obboleetti keenya rabbi ishee gargaaru viidiyoo keenya guyyaadhaa kanuma nagaa turaa turtii gaarii qabaadhaa. warra YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha turtii gaarii qabaadhaa nagaa turaa bye.